Gollichi dheengee karaa nagaan uummata waliin qabsaa'u farra gara biyyaa yoo galu simannaan taasifameef Balaa Tasammaa. Ajajaan waraanaa Abaa Shanee zoonii kibbaa fi koree giddu galeessaa Abaa Shanee gollichi dheengee karaa nagaan qabsaa'uuf uummatatti dabalame. Gollichi Keeniyaa turus guyyaa har'aa bakka hooggantoonni olaanoo mootummaa fi abbaan gadaa fi jaarsi biyyaa argametti buufata xiyyaaraa idil addunyaa Booleetti simannaan taasifameefii jira. Tibba darbee Abaa Shanee maqaa uummata Oromoon qabsaa ture murna shororkeessaatii PLF waliin nan qabsaa jedhee taanee akka karaa nagaan qabsaa'uuf gara biyyaatti dhufes himem. Lolli Oromoo jidduu jiraachuun qabu is jedhu waan kana maluufi kana malee yeroo kun yeroo biyyi kun biyyi keennin humna addaa humni biraa kan maqaa addaatiin uf baasee biyyi kana gara waraanaatti geessaa jiru waan horateef yeroo kan keessatti ammoo nuti akka ilmaan Oromoo taane yeroo haala kana kan keessatti Oromoo waliin hojjechuu dadhabuun qaanidha, fafaadha. Qabsichis yaadaaf fedhii uummata bal'aa jiddu galeessaa kan hin godhanne ta'uusaa gara biyyaatti deebi'uuf murteessuu himan. Kaayyoo kaleessa manaa baaneefitti miti gara abaarsaatti kan geessu waan uummati Oromoo akkaan balaaleffatu uummati Itoophiyaas balaaleffata. Kanaaf tokko wanti warjuntaa waliin nu qabsiisisu gonkumaa hin danda'amu. Inni kunini fedhii fi dantaa fi humna uummata Oromoo keessaa ufaquu ta'a jechuudha. Jaalala uummata Oromoo irraa qabaachaa turan tan ofitti hadheessuun yoo gara badiitti geesse malee gara eebbaa fi jireenyaaf jiruutti waan hin geessineef dhimma gara fuulduraatti hojjetamuuf malu murtoo fi fedhii mootummaatiin malee murtoo kootiin qofa miti. Waggoota 29 booda gara biyya abbaa kootti deebi'es jedhan. Namni akka bineensaa barabaraan bosona hin jiraatu yoo dogoggortees of ilaaluun barbaachisaadha jedhan. Umrii fi balleessuun hin barbaachisu. Yeroo fi gubanii yeroo guddinni biyya kana gubuunis hin barbaachisu. Kanumaan dubbii keenya dhaga'anii fedhii uummata bal'aa dhaga'anii onna ufi hammeen onna kee jirsan qulqulleessanii gara biyyaatti yoo ta'u nagaan galanii gaarii ammallee nagaan galaa jedha. Murna Abaa Shanee labsii fi ibsa garaagaraa maqaa kora sabaatiin gaggeessee jira jedhee dhaamsan nuuraan ga'u fudhatama kan hin qabaannee fi kan qaamni muraasni qofa gaggeessu ta'uu agarsiistudhas jedhan. Magaalaa Gimbii jalatti godhannee jedhan. Magaalaan Gimbii bulchiinsa mootummaa Itoophiyaa jala jira, bulchiinsa mootummaa Oromiyaa jala jira. Magaalaa Gimbii keessatti akkamitti konferensi godhate tokko inni kunuyyuu kufaas taasisaa ibsa sana kufaa taasisa tokkoffaa ibsichi inni kufata riphalolaan tokko magaalaa Gimbiitti kora sabaa godhan yoo jedhu waan inni dhugaatii miti. Inni kun namootuma murtaa'uudhaatti wal ga'ee yaada akkasii baasee namoota motarii imeejii karaa nagayaa qaban maqaa yakkuudhaaf warri dhaabbii hamaa qaban walii galanii isaan dhaabbii madaalaa waa jiddu galeessa godhatan qaban duubatti dhiibuuf qabsoo irra dhiibuudhaaf. Murtiin jaal gollichi dheengee duudhaa Oromoo ganamaan daandii irra turan xiinxaluun karaa sirriitti deebi'uu fi dhimma ganama manaa bahanii hubachuun karaa sirriitti deebi'uun murtoo gootichaa murteessan jedham. Hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa. Bu'aa galmeessuudhaaf deeme sana galmeessuudhaaf daandii jiru qorachuudhaaf xiinxaluuf haala beekuun duudhaa Oromoo. Gollichi dheengee karaa nagaan uummata waliin qabsaa'u farra gara biyyaa yoo galu simannaan taasifameef Balaa Tasammaa. Ajajaan waraanaa Abaa Shanee zoonii kibbaa fi koree giddu galeessaa Abaa Shanee gollichi dheengee karaa nagaan qabsaa'uuf uummatatti dabalame. Gollichi Keeniyaa turus guyyaa har'aa bakka hooggantoonni olaanoo mootummaa fi abbaan gadaa fi jaarsi biyyaa argametti buufata xiyyaaraa idil addunyaa Booleetti simannaan taasifameefii jira. Tibba darbee Abaa Shanee maqaa uummata Oromoon qabsaa ture murna shororkeessaatii PLF waliin nan qabsaa jedhee taanee akka karaa nagaan qabsaa'uuf gara biyyaatti dhufes himem. Lolli Oromoo jidduu jiraachuun qabu is jedhu waan kana maluufi kana malee yeroo kun yeroo biyyi kun biyyi keennin humna addaa humni biraa kan maqaa addaatiin uf baasee biyyi kana gara waraanaatti geessaa jiru
waan horateef yeroo kan keessatti ammoo nuti akka ilmaan Oromoo taane yeroo haala kana kan keessatti Oromoo waliin hojjechuu dadhabuun qaanidha, fafaadha. Qabsichis yaadaaf fedhii uummata bal'aa jiddu galeessaa kan hin godhanne ta'uusaa gara biyyaatti deebi'uuf murteessuu himan. Kaayyoo kaleessa mana baaneefitti miti gara abaarsaatti kan geessu waan uummati Oromoo akkaan balaaleffatu uummati Itoophiyaas balaaleffata. Kanaaf tokko wanti warjuntaa waliin nu qabsiisisu gonkumaa hin danda'amu. Inni kunini fedhii fi dantaa fi humna uummata Oromoo keessaa ufaquu ta'a jechuudha. Jaalala uummata Oromoo irraa qabaachaa turan tan ofitti hadheessuun yoo gara badiitti geesse malee gara eebbaa fi jireenyaaf jiruutti waan hin geessineef dhimma gara fuulduraatti hojjetamuuf malu murtoo fi fedhii mootummaatiin malee murtoo kootiin qofa miti. Waggoota 29 booda gara biyya abbaa kootti deebi'es jedhan. Namni akka bineensaa barabaraan bosona hin jiraatu yoo dogoggortees of ilaaluun barbaachisaadha jedhan. Umrii fi balleessuun hin barbaachisu. Yeroo fi gubanii yeroo guddinni biyya kana gubuunis hin barbaachisu. Kanumaan dubbii keenya dhaga'anii fedhii uummata bal'aa dhaga'anii onna ofii hammeen onna kee jirsan qulqulleessanii gara biyyaatti yoo ta'u nagaan galanii gaarii ammallee nagaan galaa jedha. Murna Baawoshanee labsii fi ibsa garaagaraa maqaa kora sabaatiin gaggeessee jira jedhee dhaamsaan nuuraan ga'u fudhatama kan hin qabaannee fi kan qaamni muraasni qofa gaggeessu ta'uu agarsiistudhas jedhan. Magaalaa Gimbii jalatti godhannee jedhan. Magaalaan Gimbii bulchiinsa mootummaa Itoophiyaa jala jira, bulchiinsa mootummaa Oromiyaa jala jira. Magaalaa Gimbii keessatti akkamitti konferensi godhate tokko inni kunuyyuu kufaas taasisaa ibsa sana kufaa taasisa tokkoffaa ibsichi inni kufata riphalolaan tokko magaalaa Gimbiitti kora sabaa godhan yoo jedhu waan inni dhugaatii miti. Inni kun namootuma murtaa'uudhaatti wal ga'ee yaada akkasi baasee namoota motarii imeejii karaa nagayaa qaban maqaa yakkuudhaaf warri dhaabbii hamaa qaban walii galanii isaan dhaabbii madaalaa waa jiddu galeessa godhatan qaban duubatti dhiibuuf qabsoo irra dhiibuudhaaf. Murtiin jaalgollichi dheengee duudhaa Oromoo ganamaan daandii irra turan xiinxaluun karaa sirriitti deebi'uu fi dhimma ganama manaa bahanii hubachuun karaa sirriitti deebi'uun murtoo gootichaa murteessan jedhama. Hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa. Bu'aa galmeessuudhaaf deeme sana galmeessuudhaaf daandii jiru qorachuudhaaf xiinxaluuf haala beekuun